Amen. Ijoollee biyya koo namni waaqanna Yesuus bira deemne ija wal agarraa ijoollee galaan koo babbareeddota galaan keessa ijoollee Yesuus bira iddoo qabdu ijoollee waaqaan boontu ijoollee diinaan loltu ijoollee abbaa gabbii ijoollee diinaan loltu ijoollee diinaan loltu ijoollee gooftaan boontu warra Yesuusin qabanii warra iddoo gubbaadhaa qabanii meedaa gubbaadhaa qabne miti ni jiru ani dhaqeen iddoo isinii qopheessa jedhee miti ni jiru iddoo isinii qophaa'ee jiru miti ni jiru taphifachii danna miti ni jiru Yesuusin harkumaan qaqqabataadha Yesuus Bagooti si yaadaa turre durillee akkuma si kadhanna turre amma ijaansi arginu hin jennuure akka jedhu amen wafuradu naannaa ilaa wajjin ijoollee biyya koo namni waaqarra Yesuus biratti ija wal agarraa ijoollee biyya koo namni waaqarra Yesuus biratti ija wal agarraa wala garabiti akka kale saatti ifa keena baafan mubaayii kee itti ol naa ibsi daqiiqaa sadii dubeernaaf mubaayii kee naa ibsi oluma naa ibsi jechuun oluma naa ibsi jedha ol ibsi namni nuti ibsaa isa wala qabatu ol ibsi naaf ifeera anaaf ifeera naaf ifeera anaaf ifeera namni hamma danda'e hamma fiiguu danda'u fiige naaf ifeera lammata namni natti hin dukkanaa'u namni jedhu barrii koo kana booddee bara ifaati namni jedhu natti hin dukkanaa'u namni jedhu lakkana samii keessa akka godhaanaa wajjiniin faarfatan akkana godha lafa jirtu abbee jimii gaas miigiraatira
Ibsa fuudhe. Ilaame akkana jedhime naaf dhufeera jedhe. Yaa seetanaa jedhime yaa jinni jedhe yaa tokkaayi jedhe anaafoo naaf dhufeeraniif. Ibidda jala jedhin ibidda jala jedhin nan dandeessu jedhin achi fiigina dhaqo.